Harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Har'ammoo qophii addaa keessattuu waa'ee galaana Assabii fi burjaajii TPLF fi dhiyeenya uumaa jirtu irratti hundaa'uudhaan qopheeffannee qabna. Qophii keenya hamma dhumaatti dhaggeeffachuudhaaf chaanaala lammii miidiyaa like, subscribe, share yoo gootan namoota hedduu bira akka ga'uuf gargaara. Amma kallattumaan gara qophii keenya guyyaarraa qopheeffannetti isin dabarsina. Hamma dhuma qophii keenyaatti hordofuun afeerratti isin jecha kallattumaan gara qophii keenyaatti dabarra. Atakaroon Itoophiyaa fi Eertiraa ilaalchisee biyyoonni Afrikaa gamtaa addunyaa yaaddoo qabaachuu hoggaa ibsan, Eertiraan ammoo keessoo siyaasaa Itoophiyaa dhibamaa kanatti dhimma bahuun hariiroo dippiloomaasii biyyoota gamtaa Arabaa ta'an wajjin itti fufuun fedhii hulaa galaanaa argachuun Itoophiyaan bara kana kaafteef danqaa ta'uu danda'an sodaa qaama siyaasaa ta'us qondaaltonni waraana Itoophiyaa fi qaamni hoggansa biyyattii hulaa galaanaa argachuun keenya filannoo osoo hin taane dirqama jechuun afaanii hin buufanne. Kabajamtoota, daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa salaamanni keenya qilleensarraan bakkuma isin jirtattu isin dhaqqabu. Nutis dhimmoota hulaa galaana Itoophiyaadhaa fi atakaroo Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti deemaa jiru ilaalchisee barruu qopheeffanne kan isin biraan geenyu ta'a. Hamma dhumatti nu faana bu'aan afeerraa keenya. Bara kana jaatanii guddaa hidha laga mormor eebbisuun gurra kan argatte Itoophiyaan sababa hidha laga Abbayyaatiinis Masrii tan Afrikaa keessaa waraanaan naatu mootii jettu wajjinis hantuutaa adirree ta'uun akkuma itti fufetti jira. Masriin hinaaffaas ta'uu ifittummaaf hidha laga mormor irratti Itoophiyaan tan balaaleffattee yeroo Itoophiyaan hidha haaromsaa kana hojii eegalchuftutti hiree Itoophiyaan fuulduraaf qabdu balleessuuf biyya Eertiraa tan duraan addunyaan ugurtee wajjin minjaala tokko irratti deddeebi'uun yeroo fi yerootti ibsaa fi xalayaa himannaa kan Itoophiyaa doorsisu baasuu akkuma itti fufetti jira. Isaayyaas Afwerqii ayyaana biyya isaanii irratti haasawaa godhaniin ejjennoo Itoophiyaan Afrikaa keessatti qabdu dha'u warra kushootaatu gurmaa'ee warra seemsaamuuf deema jechuudhaan dubbatan. Mootiin Eertiraa Isaayyaas guuza warra seem argachuuf ilaalcha gurraachaa fi adii kan Afrikaa keessaa fi addunyaa keessatti jirutti fayyadamee dubbatus qaamni siyaasaa Itoophiyaa keessaa fi addunyaa keessatti dhiibbaa uumuun beekaman dubbii Isaayyaas Afwerqii qolachuun ni yaadatama. Waa'ee ilaalchi Isaayyaas Afwerqii akka gaariitti kan hubatanii fi kan beekan qondaalli waraanaa fi hayyuun siyaasaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa gaafii fi deebii miidiyaa irratti yeroo dabre godhaniin Isaayyaas Afwerqii dhimma siyaasaa Itoophiyaa fi dhimma qabsoo Oromoo keessaa harka isaa deeffachuu qaba jechuun akeekkachiisan. Yeroo Itoophiyaan rakkoo dinagdee fi xaxama siyaasaa keessootiin hacuucamaa jirtu kanatti Eertiraan waraanaaf Itoophiyaa irratti weeddifachuu jiraachuun Itoophiyaanis haqa hulaa galaanaa sirnoota dabraniin dhabde deebifachuuf boorachaa jiraachuun biyyoota Afrikaa fi biyyoota gamtoomaniif yaaddoo eegatee bubbuleeti jira. Atakaroon Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu ilaalchisee furmaataaf kan wixxifattu gamtokkeen addunyaa waa'ee waliigaltee Aljeersii sakatta'uun furmaata jedhan. Dhimma waliigaltee Aljeersii diigamuu ilaalchisee qondaalli nageenyaa Eertiraa akka jedhanitti waliigalteen Aljeersii kan diigame sababa Itoophiyaatiin ture jechuudhaan dubbate. Haa ta'u malee eega biyyoonni Afrikaa fi qaamni dhimma kun ilaalu waa'ee waliigaltee Aljeersii sakatta'uun furmaata jedhanii as biyyoonni lameen jechuun Eertiraa fi Itoophiyaan dhaan wanni dubbatame tokkolleen hin jiru. Qondaaltonni waraana Itoophiyaa wal waraansa keessoo biyyattii ilaalchise keessattuu waraana kaaba Itoophiyaa keessatti halkanii fi guyyaa lammiilee gidirsaa jiru kanaaf sababa waraana Shaabiyaatii fi waraana TPLF akkasumas hidhannoo faannootu walii galuudhaan Itoophiyaa weeraraa jira jechuun iddoolee bobba'anii fi haasawa waraana isaaniitii fi hawaasa isaaniitiif godhan irratti ni dubbatan. Waraanni faannootii fi waraanni TPLF yeroo dheeraadhaaf wal weeraraa kan itti fufan kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeessaa kan jiran hoggaa ta'u akka warra siyaasaa xiinxalan jaanitti Eertiraan gaaza lola keessoo Itoophiyaa finiinsuuf humnoota kanaaf dirmachaa jirti jechuun kan xiinxalan ragaa dhiyeessan wajjin hedduudha. Waraanni TPLF kanaan dura bulchiinsa yeroo kan ta'an kan Dr. Abiyyi Ahmediin muudame Geetaachoo Raddaa baqachiisuun ni yaadatama. Eegasii qondaala Tigraay fi nama siyaasaa jabaa kaaba Itoophiyaa keessatti hubannoo guddaa qabu jedhamuun kan itti amanamu Taaddasaa Warradaa bulchiinsa yeroo Tigraay godhuun muuduudhaan gama Tigraayitti erganii bubbuleeti jira. Haa ta'utii malee
bulchiinsi yeroodhaa kan Tigraay Taaddasaa Warradaadhaa yeroo as dhiyoodhaas waajirri isaa guddaan kan Maqaletti argamu waraana TPLF'n marsamuun ijoo odeeffannoowwan miidiyaa ta'uun raabsamaati ture. Ammatti ammoo hogganaan bulchiinsa Tigraay obbo Taaddasaa Warradaa xiyyaana baasiidhaan Finfinneetti baqachuun dhaga'ame. Kana jechuun waraanni Itoophiyaa keessoo nageenya isii nyaachaa jiru kun wajii jawaa deemaa jiraachuu isaa kan mul'isu jechuudha. Diggisiin waraana Itoophiyaa fi kan dhimma birmadummaa Itoophiyaa kan ta'e hulaa galaana diimaatis diggifamee waraana kaabaa Itoophiyaa tasgabbeessuudhaaf kan ol bobbee gaddee bu'uun jabaattee humna biraa gaafachuun ittuma fufe. Haala kanaan Itoophiyaan dhimma hulaa galaanaa argachuun waggaa oliif ajandaa guddaa biyyattiidhaa fi addunyaaf kan ta'e hireen isiidhaa fuuldura yookaan ammoo fuuldura maal ta'a jechuun yaaddoo guddaa ta'us warri isiidhaan morman diggisiin waraana Itoophiyaa kan dhimma birmadummaa Itoophiyaa kan ta'e hulaa galaana diimaatiif diggifame waraana kaaba Itoophiyaa keessaa tasgabbeessuuf kan ol bobbee deebi'uun jabaattee humna biraa gaafachuun itti fufe. Hulaan galaanaa Itoophiyaa dhimma hulaa galaanaa argachuu waggaa oliif ajandaa guddaa addunyaadhaa fi biyyattiidhaa ta'e harkifachuun hiree warra isiidhaan mormanii ta'uun malaan shakkii qaama siyaasaa hundaati. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed as dhiheenya ayyaana guddaa sabaa fi sablammootaa irratti diina Itoophiyaa akka hin jiratti tokko tokkoon harcaafna jechuun dubbachuun ni yaadatan. Muummichi ministeeraa kun kana dubbachuun ejjennoodhaa fi kutannoo Itoophiyaan ifirratti qabdu kan ibsu ta'uu mala. Ji'oota dabran keessattuu eega jahatanii guddaa hidha laga mormor eega eebbisiisanii booda addunyaa keessa naanna'uun biyyoota gurguddoo dhageettii qaban wajjin waa'ee Itoophiyaa kan haase muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed keessattuu marii biyyoota G20 yookaan biyyoota 20 diinagdeedhaan addunyaa keessatti guddachuudhaan waggatti yeroo tokko waa'ee diinagdeetii fi waa'ee addunyaadhaa mari'atan irratti argamuudhaan haasawa kan godhe muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed miidiyaalee addunyaa tiif ajandaa guddaadhaa fi ijoo dubbiidhaa ta'uun isaa ni yaadatama. Addatti ammoo imaammanni Itoophiyaan qabattee irra jirtu Afrikaa qofa osoo hin taane addunyaadhaa fi addunyaadhaafuu muuxannoo guddaa ta'a jechuudhaan waltajjii guddaa addunyaan dhaggeeffattu kan G20 kana irratti haasoonni isaan godhan dinqisiifannaa guddaa argachaati ture. Daraaraa jijjiiramaa Itoophiyaa kana suufuun biyyi miseensaa fi hundeessitoota BRICS kan taate Hindiin torbaan kana guutuu muummicha ministeeraa isiidhaa gama Itoophiyaadhaa erguudhaan daawwannaadhaaf gubaalaa jiraachuun amma. Muummichi ministeeraa Hindii Naarendiraan Moodiin mana marii ministeerota Itoophiyaa irratti haasawa seena qabeessa godhuun ijoo dubbii addunyaa ta'uun addunyaa keessatti Itoophiyaan dhageettii horachaa deemuudhaa fi heegereedhaaf waan abdii guddaa ta'u bu'aa bahii yookaan ammoo bu'aa biyyattiin fuuldura qabdu keessatti gatii guddaa kan dabaluu danda'a jechuun miidiyaaleen Itoophiyaatiif ijoo dubbii hoggaa ta'u addunyaadhaaf mil'uu jabaateeti jira. Hariiroon qunnamtiin Itoophiyaan faana dheereeffachuun deeggarsa yaadaa fi leecalloo hammaarrachaa jiraachuun abdii ta'us dhimmi hulaa galaanaa ilaalchisee murrii isaa milkiidhamu hunduus shakkii guddaadha. Bara kana Itoophiyaan fuuldura isitti dhimmoonni gurguddoo ta'an tarreeffattee kan jirtu keessattuu dhimma akka filannoo, piroojeektiiwwan akka warshaa xaa'oo, dhimma waraana keessoo fi siyaasaa, dhimma kufaatii diinagdee fi qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuu hanga niikulara oomishutti kan if duraatti tarreeffatte Itoophiyaan, Eertiraa fi Masriin ammoo dhimma jabaan isaan bara kana qaban guddaan Itoophiyaa hulaa galaana diimaa qofaa miti. Hulaa galaana Itoophiyaan addunyaa ittiin mil'attu fi addunyaadhaan itti walitti baatu itti danqaruun ajandaa biyyoota isa Itoophiyaadhaan mormanii keessattuu kan Eertiraadhaa fi Masrii ta'eeti jira. Itoophiyaan haalota walxaxaa fuula isii dura jiruu fi karoora gurguddaa waggoota kanaaf qabdu akkasumas ammoo tasgabbii dhabinsa siyaasaa keessoodhaatii fi waraana kaaba biyyattii keessatti halkanii fi guyyaa dhukaafamaa jiru akkasumas dhimmoota Tigraay wajjin wal qabatee akkasumas dhimmoota waraana keessoo Oromiyaatii fi dhimmoota waraana
waboodhaa kan caqriibaa jiru wajjin haala kamiin tasgabbeessitee piroojeektiiwwanii fi karoora gurguddaa fuulduraa qabdu raawwachuu dandeessi. Akkasumas ammoo hulaan galaanaa Itoophiyaadhaa, hulaan galaana diimaadhaa kan Itoophiyaadhaaf ijoodhaa fi sagalee diinagdee fuulduraa ta'u haala kamiin fuulduratti tarkaanfachuu akka danda'u, haala kamiin goola buuteessin gaafii namoota hedduuti. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa, qophii keenya dhimma Eertiraadhaa fi Itoophiyaa ilaalchisee akkasumas egeree isiidhaatii fi dhimma hulaa galaanaa ijoo Itoophiyaan qabdu ilaalchisee barreeffama qopheeffanne asumarratti goolabna. Lammii miidiyaa sabskiraayib, laayikii fi sheer godhuun miseensa taasisaa jenna. Horaa bulaa deebanaa.